dabarraa dubbii Waaqayyoo keessaa nan dubbisaa. Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irraa kaasee Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irraa kaasee nan dubbisa. Akkas jedha. Ganama akkuma lafti bari'eenii mootichi ka'ee ariitiidhaan gara boolla leencotaa dhaqe. Gara boollichaa isa Daani'el keessa turetti yommuu dhiyaate immoo sagalee yaaddootiin yaa Daani'el hojjetaa Waaqayyoo jiraataa. Waaqayyo kee inni ati ittuma fuftee waaqessitu afaan leencotaa keessaa si oolchuu danda'eera jedhee guddisee gaafate. Daani'el immoo deebisee mootichaan yaa mootii bara baraan jiraadhu. Waaqayyo koo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufsiise. Kanaaf isaan ana miidhuu ana hin miine. Anoo isa duratti mudaa malee nan argame. Isa durattis si durattis yaa mootii dabaa hin hojjenne jedha. Kadhanna. Yaa Waaqayyoo Gooftaa, ati sababiidhaan dubbii kee nuu barreessiteetta. Israa'elitti yeroo dubbattu Israa'el dhaga'eera yoo ta'e ani dubbii koo hin hambifanne dubbadheera jette. Dubbii kee sababiidhaan barreessite yaa Waaqayyo. Kanaaf sin kadhadha yeroo kana. Gooftaa, dubbiin kuni har'a jireenya keenya keessatti hiika nuuf kennu. Hiika kan nuuf kennu. Kan irraa barannu yaa Waaqayyo akka ta'uufanan si kadhadha yaa Waaqayyo. Akka irraa barruuf jireenya akka nuuf ta'uuf dubbii yaa Waaqayyo humna hin qabne, dubbii jireenya hin qabne, dubbii midhaan hin qabne immoo yaa Waaqayyo dhadhaabadhee akka hin dubbanneef dubbii kee isa hafuuraaf jireenya ta'e inni dubbatu hafuurri kee hafuurri jiraataan hafuurri qulqulluunii yeroo kanatti waltajjii kanarraa akka inni dubbatuuf anan si kadhadha. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Mata dureen kutaa kanarratti dubbachuu yaade gabaabsee biyya lafaa danjariidhaan guute keessatti how to be safe yookiin immoo jireenya amansiisaa yookiin immoo jireenya secured ta'e in a dangerous world akkamittiin jiraannaa isa jedhudha. Namni jireenya amansiisaa yookiin jireenya secured ta'e jiraachuu barbaada. Namni kana hin barbaanne hin jiru. Amma namni baay'een Afgaanistaaniin hin dhaqu. Namatu dhaqaa jedhanii hin dhaqu. Yookiin Iraaniin yookiin biyyoota kana fakkaata hin dhaqu. Maaliif Ameerikaa dhufa namni? Safety. Achitti nan hidhamaa, asitti hojii nan dhabaa, waan baay'eetu jira. Why the United States? Gaafiin qabu beenne jechuudha. Waan nama dubbadhu ordinaryidha. Hojii hojjechuu dhufa namni garuu Saawud Arabiyaas dhaqee hojjechuu danda'a iddoo gara biraas.
Garuu eessa filattaa? Why safety? Horii qabaatee namni qabeenyaan isaa sun hin eegamu. Maaliif dallaa irratti amma biyya keenyaatti dallaa ijaaraa? Warri qaban immoo elektiriikii dallaa shiboo elektiriikii irratti ijaaru. Ameerikaan embasiisa Itoophiyaa jiru elektiriikiin sun nama qabatee waan nama godhullee hin beekon. Qabeessi hin beeku, isinis hin beektan of course. Garuu elektiriikiidha, elektiriikii feensi dallaadha, dallaa elektiriikiiti jedhama. Maaliifidha? Waan hamaa ofirraa eeguufidha. Qabeenyaa isaa namni irraa eeggata jechuu fedheetanani. Yeroo mana bitannu hin qoranna iddoon suni akkamidha. Yeroo makiinaa bitannu makiinaa isa karaatti kufee galagalee nama miidhuu hin bitannu. Kanaaf namni waan amansiisaa barbaada. Waan amansiisaa amanama iddoo amansiisaa jiraachuu barbaada. Ma biyya yoo dhannee ani Finfinneedhaa baheen deemuu naan jedhu namoonni biyya dhaqan. Anallee on dhaqee na qabuu danda'u ta'a. Sababii garaagaraatiif waan keessa lixee miti garuu Finfinneedhaa baheen deemuu jedhu. Why security? Iddoo biraa dhaqee abbaan itti dhokaasu hin beeku, abbaan ajjeesu hin beeku abbaa. Waa'ee maaliifan kana dubbataati jira namni iddoo manaan bayinaa jedhu amma yeroo cabbiin maaliif safety yeroo cabbiin mucucaatu siigaatu namatu kufaa bowwaatti bo'ana iddoo amansiisaa eessadha jireenya attamiiti jireenya amansiisaanii isa jedhuuni yaaduma gabaabaa isinii wajjiniin hirmaachuu barbaade iddoo amansiisaan eessadha. Namni al tokko na yaadadha dubbadheera ta'a. Biyya dur yeroo mana tokkoffaa lammaffaa kutaa sadaffaan baranatti fakkaata. Manni barumsaa hin cafaa manni barumsaa mishiinii kan jedhamu tokkotu jira gaa yeroo. Inni immoo laga gararraatti ijaarame lagni tokko achi jira. Bokkaan akka ammaa baay'ee rakkinni hin jiru yeroo sana bokkaan hin rooba gaa. Julaayii faa keessa bokkaan roobee yeroo fulbaana keessa manni barumsaa banamu mana barumsaatti deebinaa waan isaa qonnaa nu barsiisu haa ta'uu iddoo sana yookiin hojii nu barsiisu barbaada ta'uu amma taa'ee yeroo yaadu maaliif akka isaan nu qochisiisan hin beeku garuu ijoolleedha dhanneeti laga achirra yaa bokkaan roobaa tureera achanii gadhanne ijoollee wajjiniin qochuudhaaf waan saalagan beeku anyway nu erganii ennaan dhanne achirra gaafanii dhaabadheedhu laftichi lafa tocho'aadha gadi na fudhate dhoqqee sochootu isa jedhu macaafni qulqulluun eessa dhaabatee dhufee na baasa isa sana soo gadi fudhata namni iddoo amansiisaa jechuu dhaabachuu hedee iddoo amansiisaan dhaabanne taanaan gadi fudhatama. Daani'eel as keessatti seenaa isaa hin beektu yeroo isin qabnu waan ta'eef seenaa isaa hin dubbadhu. Daani'eel mana hidhaa keessa gale. Kutaa kana keessatti seenaa nama dubbatu. Mootiin garuu taa'aati bule. Mootii isa mootummaa qabu isa mootummaan isaa mootota hundumaa irratti gooftummaa qabutu ka'ee dhaabateera wanta ta'eef mootiin inni lafarraa rafee buluudhaaf hin dandeenye. Konshasiinsaa hin rakkiseeni. Sammuusaa yaada isaa keessa taa'aa buleetii mana hidhaatti darbatanii namoota irratti mari'atee walii galanii mootiitti dhiyeessanii seera geeddarsiisanii seerri haaraan ba'ee boolla leencotaatti hagatamu jedhameeti boolla leencotaatti gatame Daani'eel. Mootiin egaa akkoo nama jedhee taa'aa buleetii ganama Daani'eel jedhee dhufeeti. Ganama akkuma lafti bari'een mootichi ka'ee ariitiidhaan gara boolla leencotaa dhaqee gara boollicha isa Daani'eel keessa turetti yommuu dhiyaate immoo sagalee yaaddootiin yaa Daani'eel hojjetaa Waaqayyo jiraataa Waaqayyo kee inni ati ittuma fuftee waaqessitu si oolchuu danda'eeraayyii jedheeti gaafate. Deebiinsaa eeyyeen oolcheedha leencota baay'ee turan jechuudha lakkoofsi 2, 3, 4, 10 ta'uu danda'u.
ooleedhaayidha garuu maaliif oolee isa jedhu dubbata Daani'el. Kamitti oolee Daani'el isa jedhuuti sababii isaa dubbata. Waaqayyo koo ergamaa isaa jedha, ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufsiise, kanaafis isaanii ana hin miine, anoo isa duratti mudaa malee nan argame. Maaliifan miidhama oolee Daani'elin dubbata as keessatti. Leenci nama miidhamatu jira, namoota ajjeesaa jira. Warra kaanii yeroo isaan keessa buusan yeroodhuma sana kukkutanii ajjeesan. Lafatti namni oolu miti iddoonsaa takkaa oolee hin beeku. Daani'el garuu hin oole. Maaliif oolee jennee as keessa yeroo ilaallu waan ooleef dubbata Daani'el. Tokkoffaa maal jedheeti dubbata? Isa duratti mudaa maleen argame jedha tokko. Lammaffaa si durattis yaa mootii dabaa hin hojjenne. Fuula Waaqayyoo duratti, fuula namaa duratti dabaa hin hojjenne. Eessadha iddoonii amansiisaanii? Fuula Waaqayyoo duratti, fuula namaa durattis dabaa hojjechuu dhiisu. That is the safest place. Akka Daani'el as jedhu. Maal jedhagaa hiikaa isa kan hiikaa isaa ilaaleen ture. Kutaa macaafa gara biraa iddoo gara biraatti wanta barreeffamee dhaqeetan ilaaleen ture. Daani'el as keessatti jecha Ingiliffaanii maal jedheeti dubbataa? Innocent. I was declared innocent. Mana murtee yeroo dhaqanii yeroo namni waa shakkamee dhaqee hidhamu yoo daanyaan dubbii isaa qoratee ilaalee dubbiin kun sobadha jedhee declared innocent. Namichi kun hin balleessine. Maal jedhee Waaqayyotu jedhama as keessatti. Waaqayyotu mudaa hin qabnu isa duratti declared innocent. Maali dhagaa declared innocent yookiin immoo mudaa malee argamuun Waaqayyo mudaa sirratti hin argine inni jedhu kuni maal jechuudha? Kan jedhuni iddoo adda addaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa ilaale. Iddoo garaa garaatti kun barreeffameera wanta ta'eef. Iddoo baay'ee keessaati garuu faarsaa Daawit keessaa isa jiruni ilaale. Ani balleessaa tokko malee 26 lakkoofsa tokko. Ani balleessaa tokko malee deddeebi'eera. Amanannaa hin raafamnes Waaqayyo koorraa kaa'adheera. Yaa Waaqayyo ati dhugaa koo anaaf ibsi. Maal jedhaa? Ani mudaa malee deddeebi'eera. Fuula kee durattis immoo amanannaa hin raafamneen sirraa qaba. Then declare me innocent. Jedhas keessatti. Vershinii adda addaa fakkeenyaa fi New Living Translation declare me innocent. Ingiliffa barsiisuu jedhama. Oh Lord, for I have acted with integrity. Hiikaan adda addaas kanuma jedhe vindicate. Akka macaafa qulqulluutti as keessatti balleessaa hin qabu yeroo jedhu balleessaa hin qabu. Namni kun maal jechuudha? Dhuguma balleessaa hin qabu, dhuguma mudaa hin qabu. Akka macaafni qulqulluun dubbatutti namni tokko to be declared innocent yookiin immoo balleessaan irratti hin argamne jedhamuun nama kana irratti balleessaan hin argamne jedhee macaafni qulqulluun yeroo dubbatu akka macaafni qulqulluun kaa'utti maal jechuudha? Namni tokko I was wrong. Ani irraa kaadheera yeroo namni jedhu I was wrong. Nam balleesse tokko kuni paartii tokkodha. Nam balleesse irraan kaadheera balleesseera dubbii kootiin irraa kaadheera yaada kootiin irraa kaadheera waan an hojjedheen irraa kaadheera. Ati immoo naa dhiisi jedheetii lammaffaa immoo dhaqee immoo itti deebi'ee jireenya sana dubbii sanatti akkaataa sanatti deddeebi'uu hin barbaadu.
yeroo jedhu akka macaafni qulqulluun nutti himutti gaa isa kanadha kan inni dubbatu. Namni kuni homaa hin goone jedheeti Waaqayyo galmeessa. Waaqayyo hin goone jedheeti galmeessa. Fakkeenyaaf amma ijoolleen keenya yoo dubbii hamaa dubbatan, dubbiin taane yoo dubbatan, namarraa baranii, hiriyaarraa baranii, mana barumsaatii baranii, TV irraa baranii, yookiin nama waanuma tokkorraa baraniitti dhufanii waa dubbatu ijoolleen waan hin taane. Yeroo isaan dubbatanii lammaffaa soorii nan balleesse namatu kana dubbataan dhagaye, mana barumsaatii kana dubbatuun dhagaye, TV irraan dubbatuun dhagaye, nan balleesse yeroo jedhanii hin simanna. Garuu achi galagalanii ammuma achi galagalanii yoo isaan isuma sana dubbatu yoo ta'e ofumaa jedhani malee dhuguma dhiifama gaafatan miti. Yoo borisisuma godhu ta'e iftaanisuma godhu ta'e achuma galagalanii ammuma hin godhu yoo ta'e dhiifama hin gaafanne jechuudhaan, dhiisuun barbaanne jechuudhaan ofumaatii jedhani malee. Kanaafi Waaqayyo duratti namni tokko innocentiidha, namni tokko qajeelaadha yommuu jedhamu, Daani'el jireenya isaa keessatti isa kanadha kan nuyi arginu. Jireenya maalii jiraate Daani'el? Boqonnaa 9 keessatti yeroo dubbifnu, ani cubbuu koo himadhee Waaqayyo gooftaa koo nan kadhadhe. Yaa Waaqayyo gooftaa, ati guddaadha, in sodaachiftasi. Warra si jaallatanii, warra abboommota kee eeganiifis kakuu kee hin eegda, gaarummaa kee isaanitti hin argisiifta. Nuyi cubbuu hojjennee in yakkinee hin jallannee sirrattis hin kaane, abboommota keerraas hin kaane, waan qajeelaas hin hojjenne nuuni jedheeti dubbata. Macaafa qulqulluu keessatti yeroo dubbifnu namoonni akka Daani'el, namoonni akka gara biraas jiru, baay'ee waan isaanii irraa kaatan wanti barreeffamee hin jiru. Garuu fuula Waaqayyoo duratti yeroo dubbatu Daani'el nuyi yakkineerraa jireenya maalii jiraataa? Jireenya qalbii diddiirrannaa. Jireenya qalbii diddiirrannaa jiraachuu. Jireenyi Waaqayyo duratti jiraatanii test your heart. Yeroo Waaqayyo kana ilaalu maal ilaalaa? Namni kunii jireenyi isaa sirriidha, qajeelaadha. I will declare him innocent jedha Waaqayyo. Namni jireenya kana yeroo jiraatu, kanaa achi iddoo sigigaataa irra dhaabata namni. Jireenya akkasii yeroo yoo jiraachuudha, wallaallee yoo jiraachuudha hin barbaannu ta'e yookiin akka ittiin jiraatu yoo ta'e namni, iddoon namichi dhaabate iddoo sigigaataadha. Tokko kana arginaa jechuu kooti. Kana argina jireenya kana keessatti. Faarsaa Daawit, ani balleessaa tokko malee hin argameera jedheeti maal immoo jedhaa? Ani lakkoofsa tokko irratti ani si amanadheera jedha. Utuuni hin raafamin amantii guutuudhaan sirra kaa'adheera jedheeti dubbata. Faarsaa Daawit 26 irratti. Jireenya Daani'el yeroo laaltanii carraan kennameeraa fi the best university in the world. Carraa kennameef. Mana nama biyya lafaa bushu, Naabukadnezar isatu biyya lafaa busha ture. Isaa wajjinii wal argeera. Isaa wajjinii naaseera. Hojii guddaatti deemuudhaafis carraa guddaa qaba Daani'el. Garuu ani asuman dhaabadhaa jedhe. Asuman dhaabadhaa. Scholarshipii argatu, jireenya gaarii argatu, jireenya maalii argatu. Daani'el isumadha. Gaafa boolla keessa dhaqee bu'us, gaaf tokko muummichi ministeera Itoophiyaa isa duriitu maal jedhee? አንዳንዱን ብረት ይፈታዋል፣ አንዳንዱን ስኳር ይፈታዋል። ዳንኤል ከራላቹቲ ኢላላሜረ ጅሬኝሳ ከናፍ ማል ጀሬት ዱበታ ዋቀየ ቦለ ኬሰ ነቡሰኒ ነሞኒ
walii galaniiti namoota biyya bushantu walii galee boolla keessa na buuse. Waaqayyo garuu waaqarraati yeroo ilaalu namni kun balleessaa hin qabu jedhe Waaqayyo kanaafan oolee. Waaqayyo haa oolu jennaani biyyi lafaa guutummaatti walii galee yoo faradeeyyuu firdii sana kan galagashu Waaqayyo jira. Haleluuyaa. Waaqayyo balleessaa hin qabu yoo jedhe mootonni balleessaa qaba jedhanii yoo faradanii Waaqayyo hin galagasha. Ameen. Kana argina maalidha namni tokko hin balleessine yeroo jedhu maal jechuudha isa jedhuun dubbataatii jira. Kutaa kana keessatti lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Yaa Waaqayyo qorii na ilaali yaada koo fi garaa koo fonqolchii jedheeti dubbata. Maalidha innoosantii ta'uun yookiin immoo maalidha fuula Waaqayyoo duratti nama qajeelaa ta'eeti namni ilaalamu nama akkamiiti beektu? Na ilaali nama jedhu. Nama na ilaali Waaqayyoo duratti. Waaqayyoo duratti. Waaqayyoo duratti na ilaali. Keessa koo ilaali. Inni nan dubbadhu kun. Inni nan yaadu kun. Inni nan waanan hojjedhu kuni na ilaaliiti namni jechuu dandeenyaani Waaqayyoo duratti. Waaqayyoo duratti. Na ilaaliidha namichi kun. Namni innoosantiin yookiin immoo namni qajeelaan namni Waaqayyoo dikaleer na ilaaliidhaan hunduma isaa ilaaliidha. Yoo kana jechuu namni danda'e Waaqayyoo duratti jechuudha. Ani kana yeroon dubbadhu Waaqayyoo dhagayeera. Kanan dubbadhe si qajeelummaadhaan dubbadhe kanan namatti hime maal waanan godhe kun hundinuu. Yookiin ofii justify of gochuudhaaf miti. Can we say that? Justifying ourselves. Na ilaali yaa Waaqayyo jedhamas keessaati. Na ilaali. Waaqayyo duratti. Waaqayyo isa qulqulluu duratti. Test me. Test me jedhama. Examine me. Try me. Jedha. Kutaa kana keessatti. Na ilaaliidha. Na qorii, na fonqolchii, na ilaali. Ani fuuluma kee duran jiraayidha. Test me. Namni akkas jechuu danda'u. Namni akkas jechuu danda'u Waaqayyo duratti nama qajeelaadha. You are at the safest place. Namni iddoo seefii jira, iddoo amansiisaa jira. Namni kana jechuu danda'u. Sa'aatiin koo sokkeera. Lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Waa'ee Waaqayyo gararraa irratti maal jedhee balleessaa tokko kan hin qabne anaaf dhugaa naa bayii ittiin jedhamu Waaqayyoon. Dhugaa naa bayii naa faradii ateera. Naa faradii eenyuuf faradaa jira? Ani akkasittiin nan deddeebi'eera. Akkamittiin nan deddeebi'e balleessaa tokko malee hin deddeebi'e jechuun balleessaa hin qabu. Innocentiidha jechuun I was wrong. Rakkaadheera. Balleesseera. I don't want to do it again. Namni jechuu dandeenya tokko. Lammaffaa immoo namni qoree na ilaali jedhu. Qoree na ilaali Waaqayyo. Try me. Keessa nama ilaalaan Waaqayyo. Keessa koo ilaaliitii na ilaali na fonqolchii dubbisii keessa koo ilaali namni jechuu dandeenya. Lakkoofsa irratti akkas jedha. Ani namoota sobduu wajjiniin tarree hin teenye. Warra haxxee wajjiniinis hidhata hin taane. Ani walgayii warra hamaa godhanii nan jibbe. Warra jallootaa wajjiniinis hin teenye. Jedheeti dubbata. Namoota hamoota godhanii wajjiniin. Daani'eliin yeroo ilaallu macaafa kana keessatti sin dinqisiisa. Namoonni waamamanii, namoonni Daani'el irratti walii galanii, namoota bulchanidha jedha. Administrators, warra officials, high officers, advisors and governors. Isin dinqaama jechuun nama xinnoo mitiim jarreen kun dur biyya keenyaati. Dur bara durii reediyoo nan dhaggeeffadha. Baay'ee dhaggeeffachuun jaalladha reediyoo. Ministroች, ኮሚሽነሮች
የኃይል አዛዦች ጀደሜቲ ሂመማ ታይታና ሞታ ኮሚሽነሮች ሚኒስትሮች የኃይል አዛዦች ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪዎች ወረከነ ዳይን አስከሰት ወረከነ ሁንዱማቱ ወሊገለ ዳንኤል ማሊፍ ሰኒ ሾመሙፍ ጀደ ዱዋሚቲ ዋኒቲ ወሊገሉ ዲደ ቀበ ዳንኤል ኢንኮ ጀዴቲ ዋኒቲ ሁንዱምቲ ሳኒ ወሊገለን mootummaan sana keessatti how corrupted that government was. Systemiin isaa jechuudha. Namni kun hundinuu waliigalaa kanarratti. Nama isin dinqisiisa. Waliigalan namni sun hundinuu waliigale. Maal jedhanii waliigalan seerri kun habaa'u. Maaliif Daani'eel akka hin shoomamne boolla keessa haa bu'u jedhaniiti waliigalan. Ani warra kanaa wajjiniin waliin galle. yeroo waan dhugaan taane dhageenyu jedhala kutaa kana jedhete ani maal jedha ani namoota sobduu wajjiniin tarree hin teenye isinii galeera warra sobduu wajjiniin tarree hin teenyeni utuun dhugaa beeku jechuudha utuun dhugaa beeku beekam utuun dhugaa beeku dhugaa dinaa gochuu namoonni akkasii iddoo seefiin jiran iddoo amansiisaan jiran utuun dhugaa beeku why my conscience knows the truth ani waliin gallee jedheeti dubbata kanaafi eessadha iddoon seefiini iddoon dhaabachuu namni dhaabachuu danda'u eessadha ani warra soba dubbatanii wajjiniin walii hin galu namni jedhu iddoo seefi iddoo amansiisaadha kan inni jiru kanaachi iddoo muchichaatudha kan inni jiru dubbii Waaqayyoo keessa kanaafan oole warra kanaa wajjiniin waliin galle jedha Daani'eel kanaaf Waaqayyo koo he declared me innocent guyyaatti Waaqayyame keezii keenya laalaa oola isinii galeera amma waan an dubbadhu kun salphaa miti nan beekam ofii koo teestii oo godha dubbii salphaa miti waan an dubbadhaa jiru beekam Waaqayyo garuu guyyaatti ilaaleeti ati innocentiidha jedhaa oola Waaqayyo duratti jedheeti dubbata Waaqayyo duratti jedha Daani'eel ati mudaa hin qabdu balleessaa hin qabdu keezii keenya waan nuyi dubbannu waan nuyi goonu waan nuyi yaadnu test your heart yeroo sanaa namni iddoo amansiisaa dhaabata jechuudha iddoo amansiisaa saatii kana caalaa hin fudhadhu iddoo amansiisaanii maalidha Waaqayyo duratti jireenya sirrii ta'e jireenya Waaqayyo fudhatu Daani'eeli nama Waaqayyoon dhaggeeffatudha boqonnaa 2:38 keessatti maal jedheeti dubbata mee qoyyaame yeroo duuti haa darbu jedhee Daani'eel Waaqayyoon dhaggeeffannaa Daani'eel nama Waaqayyoon dhaggeeffatudha Waaqayyoon dhaggeeffatee nama badii nama ooshedha egaa iddoo seefi iddoo amansiisaa iddoo sigigaachuu hin qabne iddoo irraa kaachuu hin qabne dhaabachuu jechuun maal jechuudha namni akkasii rakkinni irra hin ga'u miti kunoo Daani'eel rakkinni irra ga'eera garuu diinni aboorratti hin qabu ilaa dhugaa Waaqayyooti waan an jedhu kuni boolla keessa buusaniiru garuu irratti aboo qabaachuudhaaf hin dandeenye maaliifi ofumaa haasaan ofumaa walii galani namni hammi sun walii galaniiti dhaqaniiti owwaalan Waaqayyo garuu achi keessaa baase declared him innocent Waaqayyo ani haba'u jedheera faradeera jennaani eenyutu owwaaluudhaaf danda'a Waaqayyo hin baasa kanaafi fuula Waaqayyoo duratti akkasittiin deddeebi'u conscious akkasittiin deebi'u lakkii Maartiin Luuter kaadii dubbii kana ani hin jenne jedhi wanta caafame kana ani hin caafne jedhi jedhaniiti namoonni yeroo sanaa biyya gaggeessaa turanii waldaa kiristaanaa kan gaggeessaa turan yeroo itti himanii jecha inni jedhe jecha beekamaa tokkotu jira ani dhugaan kun naa galeeraa jedhe dhugaan kun anaaf galeeraa jedhe kanaafi it is neither safe nor right to go against your conscience safe miti jedhe jechuuni amansiisaa miti waan dhugaan beeku kaaduuni kuni rakkoo guddaadha jedhe fayyaattuu hin hafu ani kanaa jedhe ofii kooyyuu fayyaatti hin hafu
namni akkasittiin yeroo deddeebi'u nagaadhaan deddeebi'a. Guutuudha keessi isaa gaa. Ifa keessa deddeebi'a gaa. Nagaadhaan deddeebi'a. Maaliif? Waaqayyootu duukaa dhaabata. Waaqayyoo duukaa deema. Waaqayyootu every single day declare godha waan ta'eef. He is innocent jedhee Waaqayyoo isa dhageenya nuuf eebbisu galateeffanneetii gara sagantaa isatti aanutti dabarra. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyoo. Hoo haaleluyyaa. Ulfinni siif haa ta'u. Sodaa guddaadhaan fuula kee duratti gadi jenna. Yaa Waaqayyo ayyaana kee keessatti dhugaa kee keessatti deddeebi'uudhaaf ayyaanni kee nu haa gargaaru. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Amma gara filmaataatti dabarraa durataa waldaa keenyaa Waggaariin as waama. Maayikii qabda moo silkiidhaa? Hin hafee kanarraa